يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بغنا جيان الراس غرچانا لخينيا خنداوا اورو امنتي خينيا لافنا ولي دبرسن تدفن جچا الرمو وندي قبني سني دفن علماء بودا سني كن شيان اسلامته رغابه اسني فدن دفن يچودا ميا المانا يا ولين حاجه كسنو. Much can be said and time is limited, but let me share with you my remarks and my interpretation, and it is up to you to take it or to leave it. And this is my forte and area: Islamic theology, Islamic sectarianism. From a purely theological standpoint, from a purely aqidah standpoint, there is no question that Sunnism and Twelver, Ithna Ashari, Ja'fari, Shi'ism has a lot of disagreement. And I have spoken about these disagreements and given entire lectures, and you can listen to this online. I have an entire hour-long lecture I gave over here about the differences between Sunnism and Shi'ism. And I say unequivocally and for the record that I am a mainstream Sunni, that I do not agree with Twelver, Ithna Ashari theology. I strongly believe they are mistaken about core fundamentals of what it means to believe in Allah and His Messenger. I have said this and I continue to say it even now. However, the scholarly consensus from 1,200 years ago up until our times, our ulama, our trained theologians, and I am one of them inshallah ta'ala, have unanimously agreed amongst themselves that the mistakes of Twelver Shi'ism do not expel them from the fold of Islam as a default. Their errors, and there are errors, their deviations, and there are deviations, are still within the fold of Islam. And they are considered to be Muslims as a default. Yes, if you find an individual who that individual has very obscure, very erratic beliefs, yes, you may say that individual belief. But as a default, a person who comes to you and says he belongs to that firqa, that strand, as the asl, the default, they are your fellow Muslims. They believe in Allah, they believe in the Messenger sallallahu alaihi wasallam, they believe in the Day of Judgment, they pray to Allah, they do wudu, they fast Ramadan, they lower their heads in the direction of the Qibla. They are outwardly and inwardly Muslim as a default. And this is by the unanimous consensus of our own scholarly tradition as well. So yes, they have mistakes, but those mistakes do not expel them from the reality of our ummah. And I have said this even before the current conflict. When there was nothing going on, I have given my lectures here, and I have said our disagreements should not result in increasing sectarianism. Let us agree to disagree. Let us agree to disagree in a civil manner. What is the benefit of me preaching hatred to my masjid and they preaching hatred to their masjid? We have two different interpretations. Let Allah be the judge in the hereafter. And in this world, let us get along for a better society. Let us come together to build better schools for our children. Let us not hate and fight one another, even as we agree to disagree. This had been my stance before the conflict began. Now, the problem comes, the issue becomes more complicated when it's not just theology anymore. What I have just said, frankly, every mainstream theologian, and allow me to be blunt here, from the Salafis to the Ash'aris to the Sufis to the Deobandis to the Jamaat Islamis to the Barelvis, the mainstream Sunni consensus is that Ithna Ashari, Ja'fari, Twelver Shi'as are Muslim, but they have mistaken beliefs. You can quote this, there's not much disagreements here. But the problem comes, it's not theology. The critic akkuma caqastan kanatti Dr. Yasir Qadi beekan islama wayta dubbatu mee waan inni jee afaan keenyatti haa deebisnu. Ani nama theology yookaayis amantii irraa barateedha jee yeroo dheeraafis garaagarummaa islaamaa kan shi'aa fi sunii jidduu jiru dubbachaatiin ture jee garuu wanniniin amma ji'u beekaan alamaa durirraa kaasee hanga ammaatitti addunyaa tanarratti dhufe hundi isaanii shi'aan islaama tahuu isaanii irra walii galaniitii dabarsanii jiranii je
shi'aan rabbitti amananii muhammad ergamaa rabbii ta'uttis ni amanan jee qiyaamatti amanti jee salaatan jee udu'ani godhan jee ramadaanani sommanan jee karaa qiblaa garagaruun salaatan jee suduuda mataa isaanii lafa dhaabaniiti akka keenyatti rabbii isaaniitiif suduuda godhan jee kanaafuu isaan islaama ta'uu isaanii gara suniitiin beektoota sunii durirraa kaasee hanga ammaa jiraniitiin kan ragaa ba'ame kan irratti walii galameedha jee jechuudha. Kun jechuun dogongorri isaan bira shi'aa bira hin jiru jechuu miti jee. Dogongora kana garuu guddisanii firqaa babal'isuun faayidaa hin qabu jee. Hundi keenya jee. Salafii haa taanu bara warra sunii baana. Salafii haa taanu, asharii haa taanu, suufii haa taanu, ubaadii haa taanu, jamaa islaamiyaa haa taanu, kan biraatillee maqaa dhaheeti hundi keenya shi'aan islaama ta'uu irratti walii galaanii dabarfamee jira adii durirraa kaasee hanga ammaa. Garaagarummaan biraa kan siyaasaatii jechuudhaani faallaa sheekaan kale isinii fide kan shi'aan islaamaa miti juusan akkanatti Dr. Yaasir Qaadii sheekni suni dubbatan jechuudha. Kana wanni isinii kaasuuf miilaa laalaa yaa ilmaan ayyaa waanu qofaa miti isaanummaanu yaanni isaanii garaagara akka ta'e miilaalaa. Sheekh Hakiim kaniin kalee isinii dabarseesan islaamaa miti isaan quraanatti namananii isaan Abubakarii fi maalii abaluu ni abaaranii jechaa ture jechuu. Kanaafuu yaa ilmaan ayyaa kan biraatillee akkasumatti islaamaa miti isaan qaceelfamaa fi qabanii qaceelfamaa fi abaarsa asaabotaa qabanii qaceelfama akka amantiitti waliigalatti qaban jechuudhaan waan dharatee dubbachaa turan jechuu isaan lamaan saniis karaa ChatGPT'n faallaa isaanii shi'aan islaama ta'uu akkatti dubbattee ammaan dura isin dabarsee jira jechuu. Arra duuba hunoo kabiraa wanni inni isinii fideef san cinaa akka laaltanii fi waan nuti jennu kana akka suuta ijoolleen teenya osoo lafan keenye sirritti adda baafattanii ummata keenya karaa qaceelloo karaa ittiin milkooynu addunyaa akhiraa akka laaltanii fi isinii kaasna jechuudha. Karaa biraatiin mee ammallee gaaffii nuti ChatGPT'f dhiyeessine mee haa caqasnu afaan faranjiitii fi afaan arabaatiin inni ChatGPT'n akkatti nu deebisu. Wanni irraa gaafanne shi'aan qura'aanatti taariif of qura'aan jechuudhaan qura'aanatti hin amananii asaabaa arrabsanii shirkii godhanii ja'ameeti yeroo baay'ee isaan irratti qeequun ka'aati mee kamin laalta gizee jenneen waan inni deebisee afaan faranjiitii fi afaan arabaatiin haa caqasnu yaa ilmaan ayyaa. Certainly, High Engineer Abbas. Here is the English version of the same response, suitable to be read aloud in under 3 minutes, as a logical and respectful reply to those who deny that Shia Muslims are part of Islam, based on accusations like Quran distortion, cursing the Sahaba, and shirk. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, all praise is due to Allah, Lord of the worlds. Peace and blessings be upon our Prophet Muhammad ﷺ and his pure family. Dear brothers and sisters, some people claim that Shia Muslims are not part of Islam. They raise issues like Quran distortion, cursing of the Prophet's companions, or committing shirk. Let's respond to these points one by one with fairness and knowledge. 1. Do Shias believe the Quran is distorted? No, they do not. Major Shia scholars like Sheikh al-Tusi and Allama Tabatabai have clearly stated that the Quran we have today is complete and unchanged, preserved just as Allah promised. Indeed, we have sent down the reminder, the Quran, and indeed, we will preserve it. 2. Do Shias curse the Sahaba, companions?
Shia scholars distinguish between historical criticism and personal insults. Respected Shia authorities like Ayatollah al-Khamenei and Sayyid al-Sistani have forbidden insulting the Sahaba. Shias love and respect the righteous companions, especially Salman al-Farsi, Ammar ibn Yasir, al-Miqdad, and others. 3. Do Shias commit shirk? Some accuse Shias of shirk because they seek intercession, shafa, through the Prophet's family. But Shias do not worship the Imams. They ask for their prayers, just like the Sahaba asked the Prophet ﷺ to pray for them. O you who believe, fear Allah and seek a means wasila to Him, and I wear them Him. Asking a righteous servant of Allah to pray for you is not shirk. It's part of Islamic tradition. In conclusion, Shia Muslims testify to the Shahada, pray, fast, give zakat, perform Hajj, and love the Quran and the Prophet ﷺ. How can anyone deny their Islam? We urge all Muslims, do not label others as non-Muslims unjustly, and do not divide the Ummah over differences. Allah says, and hold firmly to the rope of Allah altogether, and do not become divided. Peace and mercy of Allah be upon you all. من ينكر إسلام الشيعة بحجج مثل تحريف القرآن سب الصحابة والشرك. شرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، يثير بعض الناس شبهات بأن الشيعة ليسوا من الإسلام، ويستدلون على ذلك بأمور مثل تحريف القرآن وسب الصحابة وإدعاء الشرك. فلنرد على هذه النقاط بعقل وعدل. أولاً، الشيعة لا يقولون بتحريف القرآن الذي بأيدينا اليوم. كبار علماء الشيعة مثل الشيخ الطوسي والعلامة الطباطبائي صرحوا أن القرآن الموجود اليوم كامل ومحفوظ كما وعد الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحجر. ثانياً، أما قضية سب الصحابة فالعقلاء من علماء الشيعة يفرقون بين النقد التاريخي وبين السب واللعن الشخصي. كبار المراجع مثل السيد الخوئي والسيد السيستاني حرموا اللعن والسب، والشيعة يجلون الصحابة المؤمنين الصادقين خاصة مثل سلمان، عمار والمقداد وغيرهم. ثالثاً، فيما يخص الشرك فالاتهام مبني على الجهل. الشيعة لا يعبدون الأئمة، بل يطلبون الدعاء والشفاعة منهم، كما كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والدعاء ليس عبادة لغير الله، بل توسل بعباد الله الصالحين. وأخيرا، الإسلام لا يبنى على التكفير والتمزيق، بل على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. والشيعة يشهدون الشهادتين، يصلون ويصومون ويحجون ويؤمنون بالقرآن ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأطهار. فاتقوا الله في وحدة الأمة، ودعوا الخلافات تناقش بالعلم لا بالتكفير. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ترغب في تحويل دوبا أكما تكستن كانتي فاجيتي بينيس أكما دكتور ياسر قادي شيخ سنيتر وجين خول فكاتون ديبي واسدين كنا أكاتات ديبي سي أفان فرنجيتين ميغرا أفان كينيا ديبي سنها إلى اللجة قباب سنه تكفارتي تعريف سببا جون قرآني جيجيرمي إرائرتي تدعمي جاءني إسلاما متي شيئا خجئي كيغني خوخون بكا أكا هنكم نيفي علماء نقول قدان شيئا خنكتو سيتي في خم براتيس قرآني خن جيجيرمو هندن ديني في خن جيجيرم انتهو دبر سا كجرني في أمنتي ساني تتأكا ولي قلن خنا دبتي جتشو چاجيتي تين ربي نيس قرآن خيستي أنماتو بوسي أنماتو تيسا خنجو آياتا سر تيساني سنون دينو أكدينو دبتي جتشو لما ترتي أبارسا خجو خاني جتشو أبارسا يوخا الربا خراشيات أسابوتا في آشا عليه السلام
isaan irratti wanni gaggeeffamu karaa shi'aatiin qaceelfama akka amantiitti qaban jedhame dhara isaan irra ka'u kanaas ChatGPT'n kun sirrii kan taanee fi ulamoonni gurguddaan kan akkasiis taanii fi kan biraatis waan kana akka dhoorkaa dubbachaa akka dogongoran arrabaa fi abaarsa keessa nam tokkolleen akka hin seenne akka dabarsaa turan kan walumaan quba qabnu tahuu dubbatte jechuu kanaafuu qaceelfama akkanaatis shari'aa yookaayis hadiisa isaanii keessa akka hin jirre dubbatte jechuu ChatGPT'nis karaa biraatiin waan nama ajaa'ibsiisu waa'ee wasiilaati jechuu sadaffaa irratti isaan shirkii godhanii kaja'anii kaasan kana kun shirkii hin tahuu wasiilaan shari'aa qur'aanaat irratti yoo deemnee kan laallu tahe rabbiin ayata 5:35 irratti bismillah 5:35 irratti qur'aana keessaa kan hunoo fillafitii irratti isin garsiisaa jiru kanaan rabbiin akkana ja'a jechuudha you all have believed wali rabbitti amantan fear Allah rabbi keessan sodaadha rabbi keessan sodaadha and seek the means mala wasiila isaaf qabaadha and strive in his cause karaa isaat irratti karaa dhugaa karaa islaamummaa irratti qabsoo godha that you may succeed akka milkooytan jee qur'aanni rabbi akkuma hunoo fillafiit irratti argitan kana ayata kanaan waan dubbateef kuni shi'aa qofaan osoo hin ta'in sunii keessaas warri kanatti amanu akka fakkeenyaaf suufiitis ni jiran jechuudha kanaafuu kuni tafsiira isaa kana ayata kanaat irratti hundaa'uudhaan isaan dalagaadhaan ummata imaamaatiinis warra kheyrii dalagatu jechuu akkasumas rasuulaan karaa rabbitti dhiyaachuudhaaf rabbi isaanii nuu kadhadhu akka jechaa turan kuni ni jira jechuudha kanaan isaan shirkiidha warra shirkiiti jechuun akka hin taane ChatGPT'nis dubbatee jechuu duba yaa ilmaani hayyaa wannummaan qeeqni isaan irra ka'u kun ijoolleen teenya sirritti jibbaan osoo hin jiraatin tasgabbiidhaan takka takkaan akka laalanii isaan gorsine jechuu maaliif jennaan namni silaa irraa barannu moggatti dhiibamee ka qur'aanaa fi hadisa nu fassaru kabiraa taheeti nutti mul'ata jechuu hadisa guddaa saqaleynii awwaalamee kan biraatu odeeffama jechuudha seenaan gam tokkoon awwaalamee kan biraatu odeeffama jechuudha kanaafu yaa ilmaan hayyaa arraan tana addunyaadha osoo arrabni keenya hin goggogin osoo karaa qabrii keenyaa hin deemin haqa kanaasaa baasnu rabbiin haqaaf akka tumsinu barbaada rabbiin akka haqaaf jiraannu barbaada kanaafu islaamni dhara walirraa sin kaayu kanaafu sirritti haa ilaallu islaamni tokko namni laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah jedhu tokko akka ta'e ChatGPT'nis dubbata jechuu ummanni shi'aatis laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah akka jedhan akka zakaa kannatan akka qur'aanaa fi rasuula jaalatan dabarse jechuu ChatGPT'nis ragaa ربينيس واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا لا اله الا الله تنتقوا ما جاء ملي اكن فرقه باب اللسان جنة امن خيتكو اكما جاء سنتي تقوم ما امه اسلامات في يادو في چراقوت نور رجراتا بكم ساتم ملا بكم سخنا برچو لالو تو نبرباچ سيچو الدنيا ني ساخراني سلف امن هنركمتو خنافو اكنمتي جماعه تاني deemneef guyyaa qiyaamaan yoo fulla jechuu osoo hin ta'in lafoo haqaaf tumsu rabbii keenyaaf tumsu ibaadaa isaatiif tumsu nurraa eegama jechuu in tansurullaha wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum jaa rabbiin kanaafuu warraafoon inni isinii qabadhe kanumatti umuruudhaan
تانان لكم بكا هندانا كجهودا دوغي سنقرا ربي أكباتا سيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سننجا